Akkam jirtu hordoftoota chaanalii Baruuftuu har'a kan waliin ilaallu xumura boqonnaa kanaati. Egaa xumura viidiyoo kanaatti na hordofaa. Gaaffii tokkoffaarraa yookaan meeshaaleen hamma ho'inaa fi qorrinaa wantoota safaruuf gargaaru maal jedhama? Viidiyoo darbe keessatti waliin ilaallee turre. Maal jedhama? Termoomeetira. Gaaffii lammaffaan tempireecharri daree tokkoo 25 seelisheesii yoo ta'e gulantaa faaraanaayitiitti yoo ibsinu meeqa ta'a jedha. Egaa kana asirratti seelisheesiin nu kennameeti jira. Gara faaraanaayitiitti jijjiirra jechuudha. Digirii gulantaa faaraanaayitiitti yeroo jijjiirtan maal fayyadamtu jechuudha? Tempireechara faaraanaayitii walqixa 9/5 digirii seelisheesii ida'uu 32 ishii kana fayyadamtu jechuudha. Kanaafuu tempireecharri faaraanaayitii walqixa 9/5 seelisheesiin keenya meeqa ture? Kan nu kenname jechuudha. 25 miti. 25 jechuudha. 25 ida'uu 32 tempireecharri faaraanaayitii keenya maal ta'a jechuudha? Asii kana yoo salphistan 25 yoo salphistan 5 ta'a. Kanaafuu 9/5 ida'uu 32 ta'a. Sana booda tempireecharri faaraanaayitii inni kun meeqa ta'a? 45. 45 ida'uu 32. Kana yeroo walitti daatan meeqa ta'a? Tempireecharri faaraanaayitii meeqa jechuudha? 77 digirii faaraanaayitii ta'a jechuudha. 77 faaraanaayitiitti yeroo jijjiirtan. Gaaffii sadaffaan guyyaa tokko magaalaa Finfinnee safarri tempireechara 80.6 digirii faaraanaayitii ture. Safarri kun gulantaa seelisheesiitiin yoo ibsinu meeqa ta'a? Kana asirratti faaraanaayitiidhaan nu kennameeti jira. Gara maaliif jijjiirra? Gara seelisheesiitti jijjiirra jechuudha. Yeroo kana foormulaa isa kan fayyadamna. Tempireechara seelisheesii walqixa 5/9 hammatu hubanneet tempireechara faaraanaayitii hir'isuu 32 jenna. Sana booda tempireechara seelisheesii walqixa 5/9 meeqa nu kennameera? Tempireechara faaraanaayitii jechuudha. 80.6 hir'isuu 32 jenna. Sana booda tempireecharri seelisheesii walqixa ishii kana yeroo walirraa hir'iftan meeqa taati? 5/9 jettu. Ishii kana warraa yeroo hir'istan meeqadha? 48.6 ta'a. Sana booda tempireechara seelisheesii walqixa ishii kana yeroo waliin baasisan kana jechuun 5/48.6 jechuudha. Hiruu 9 jechuudha. Kana jechuun kana yeroo waliin baasisan isa gubbaa jechuudha. 5/48.6 meeqadha? 243/9ti. Kana yeroo waliif hirtan tempireechara seelisheesii meeqadha? 27 digirii seelisheesii ta'a jechuudha. Inni itti aanu immoo gaaffii arfaffaadha. Bishaan haayilaandii 0.5 liitirii miilimeetira meeqa ta'a? Kan akkamiin hojjettu?
tokko liitiriin walqixa 1,000 miiliiliitiriidha. Kana waliin ilaalleerra viidiyoo darban keessatti waliin ilaalleerra. Viidiyoo darban deemtanii ilaaluu dandeessu. 0.5 liitirri hagam ta'a jenna jechuudha. Sana booda qaxxaamura yeroo waliin baay'isan asitti walqixa jira. Qaxxaamura yeroo waliin baay'isan 1 liitira baay'isuu xaa walqixa 0.5 liitira baay'isuu 1,000 miiliiliitira. Sana booda gatii xaa barbaaduuf hiruu 1 liitiraaf irraa gama lamaaniin 1 liitira ni bada. Xaan qubaatti hafa. Asii liitirri kun liitira kan ni balleessa. Sana booda 0.5 baay'isuu 1,000 miiliiliitira meeqa ta'a? 500 miiliiliitira ta'a. Hiruu tokko yeroo jettan matuma isaa ta'a. Kanaafuu 500 miiliiliitira ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu immoo gaaffii 5ffaadha. Inni kunis maal jedha? Gaaffilee armaan gadiif qubee deebii sirrii qabaate filadhuu jedha. Egaa gaaffii 5ffaan bilookkii kuubii dheerinni roga isaa tokko 20 seentimeetira ta'e qabeen isaa meeqa ta'a jedha. Ishii kana gara maaliitti haa jijjiirru? Gara meetiraatti haa jijjiirru. Gara meetiraatti yeroo jijjiirtan 20 seentimeetirii gara meetiraatti meeqa ta'a? 0.2 meetira ta'a jechuudha. Kanaafuu qabeen isaa meeqa ta'a jechuudha. Kan dheerinni kuubii roga isaa tokko 0.2 meetira ta'e qabeen isaa immoo maal ta'a jechuudha? 0 vooluumiin isaa jechuudha. Vooluumiin isaa 0.2 meetira baay'isuu 0.2 meetira baay'isuu 0.2 meetira kana yeroo waliin baay'isan meeqa argattu? Vooluumii isaa jechuudha. Qabeen isaa 0.08 meetira kiubii ta'a. Kanammoo gara barreeffama saayinsawaattiin yeroo barreessan ishee kana jechuudha. Maal ta'a? 8 barreeffama saayinsawaatiin kana yeroo barreessitan 0.08 kana jechuudha. 8 baay'isuu 10 paaworii neegatiiva 3 meetira kiubii ta'a jechuudha. Kanaafuu maanni eessa jira? Arrasii jiru kana jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? A ta'a jechuudha. Gaaffii 6ffaan immoo bal'inni lafaa mana jireenyaa tokkoo dheerinni isaa 20 meetiraa fi dalgeen 10 meetira yoo ta'e bal'inni isaa meeqa ta'a jedha. Kana maal gootaa? Akkamiin hojjettu? Eeriyaa jechuun bal'ina jechuun leengezii baay'isuu widziiti. Leengiz times widziidha. Dheerina baay'isuu dalgeeti jechuudha. Bal'ina jechuun. Kanaafuu dheerinni isaa meeqadha? 20 meetira baay'isuu widziin isaa 10 meetiraati. Kana yeroo waliin baay'isan eeriyaan isaa meeqa ta'a? 200 meetira iskuweerii ta'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Baa ta'a jechuudha. Gaaffii 7ffaan adeemsota rakkoo saayinsawaa tokko ittiin furuuf deemnu keessatti inni jalqaba dhufuu qabu isa kamidha? Jalqaba irratti kan dhufuu qabu maanni? Gaaffii gaafachuudha. Gaaffii 8ffaan
Tilmaama deebii rakkoo saayinsawaa odeeffannoo daawwannaan arganne irratti hundaa'uun tilmaamamu maal jedhama? Maal jedhama jechuudha? Daataa. Gaaffii salgaffaan adeemsi saayintistoonni ta'iiwwan haaraa uumame tokkoof gaaffilee gaafachuun gaaffichaaf furmaata isaa daawwannaa fi yaalii deebii argachuuf adeeman maal jedhama? Maal jedhama jechuudha? Qorannaa jedhama. Qorannaa jedhama. Inni itti aanu immoo maal jedhaa? Gaaffilee armaan gadii shallagii jedha. Kurnaffaan qabeen kiiyubii dheerinni isaa 1 seentimeetira ta'e meetiraan meeqa ta'a? Kana maal gootu? Gara meetiraatti jijjiirtu jechuudha. Gara meetiraatti jijjiirtu ishii kana 1 seentimeetira jechuudha. Gara meetiraatti yeroo jijjiirtan 1 seentimeetirri gara meetiraatti meeqadha? 0.01dha. Gara meetiraatti jechuudha. Jechuun tokko seentimeetirri 0.01 meetiradha. Kanaafuu ishii kana dheerina kiiyubii roga isaa tokkooti jechuudha kun 0.01 kun. Kanaafuu gara meetiraatti yeroo jijjiirtan immoo 0.0 vooliyumii isaa jechuudha, qabee isaa 0.01 meetira baay'isuu 0.01 meetira baay'isuu 0.01 meetira. Kana yeroo waliin baay'isan ni argattu 0.00000 meetira kiiyubii ta'a. Kana ta'a jechuudha. Kana yeroo waliin baay'isan kan argattu 0.00001 meetira kiiyubii argattu jechuudha. Kudha tokkoffaan fageenyi meetira barreeffama saayinsawaatiin barreessi. Ishii kana barreeffama saayinsawaatiin barreessitu jechuudha. Lakkoofsa kana maal ta'a? 1.5 baay'isuu 10 paaworii meeqaa jettu? 10 paaworii meeqa ta'a? As tuqaa asiitii tuqaa kanarraatii gara kanaatti kan jiru lakkooftu jechuudha. Meeqadha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanaafuu meeqa ta'a? 8 ta'a jechuudha. 8 meetira 1.5 baay'isuu 10 paaworii 8 meetira ta'a jechuudha. Barreeffama saayinsawaatiin yeroo barreessitan. Gaaffii 12ffaan saanduqa kiiyubii roga 100 miilimeetira fi hanga 270 miiligiraama jedha ishii kana. Dursee barreesse. Kanaafuu miiligiraamatti deebisa. Akkasiin barreessa. 270 miiligiraama akkasiin barreessitu. Gaa dursee barreesse asitti 270 miiligiraama qabuu fi rukkina isaa shallageedha. Rukkina jechuun hanga irra qabeedha. Maas over vooliyumiidha rukkina jechuun. Kanaafuu maal gootu? Gara yuunitii waltawaatti haa deebinu. Isa kanas gara yuunitii waltawaatti, ishii kanas gara yuunitii waltawaatti haa deebinu. Kana jechuun 100 miilimeetirii meetiratti meeqa ta'a? Meetiratti jechuudha. 0.1 meetira ta'a jechuudha.
Kanaafuu saanduqa kuubiin roga isaa tokko 0.1 meetira dheerata. Kanaafuu vooliyuumiin isaa maal ta'a jechuudha? 0. Vooliyuumiin isaa rogni isaa tokkichi 0.1 meetiraan dheeratu ta'e vooliyuumiin isaa qabeen isaa jechuudha 0.1 meetira baay'isuu 0.1 meetira baay'isuu 0.1 meetira ta'a. Kana yeroo waliin baay'isan meeqa ta'a? 0.001 meetira kiubii ta'a jechuudha. Sana booda isa kanas yuunitii waltabaatti deebistu. 270 miiliigiraama 0.00 gara kiiloogiraamaatti yeroo deebisan meeqa ta'a? 270 miiliigiraama gara kiiloogiraamaatti yeroo deebisan 0.0027 kiiloogiraama ta'a jechuudha. Sana booda maal gootu? Rukkina jechuun immoo hanga irra qabeedha. Hanga kanadha. Hangi keenya jechuudha 0.0027 kiiloogiraamadha. Qabeen keenya immoo 0.001 meetira kiubiidha. Sana booda maal goona? Rukkina jechuun maas oover vooliyuumiidha. Hanga irra qabee jechuudha. Hangi meeqadha? 0.0027 kiiloogiraamadha. Irra 0.001 meetira kiubiidha. Kana barreeffama saayinsawaatiin yoo barreessan isa gubbaa isa jalaas jechuudha. Isa gubbaa yeroo barreessan 2.7 baay'isuu 10 paaworii -4 kiiloogiraama ta'a. Hiruu 1 baay'isuu 10 paaworii -3 ta'a. Kana barreeffama saayinsawaatiin jechuudha. Meetira kiubiidha. Maal gootu gaa kana? Yeroo akkasiin isinitti dhufu jechuudha. Maal gootu? Ishii kanaaf hirtuu kana jechuun 2.7 hiruu 1 baay'isuu 10 paaworii -4 irra 10 paaworii -3 kiiloogiraama irra meetira kiubii. Isa kana meeqa ta'a? Inni kun dhimmatuma isaa ta'a 2.7 ta'a. Ishii kana jechuun immoo 10 paaworii -3 kun yeroo ol dabartu negatiiva ture asitti kun poozitiiva ta'a jechuudha. Asitti ida'uu 3 ta'a jechuudha. Kana jechuun asirratti ifa isinii gochuuf A irra paaworii immaa irra paaworii naa jechuun walqixa A paaworii immaa hir'isuu naa ta'a. Asitti beeziinsaa tokko akka warreen ta'an jechuudha. Maal ta'a? Beeziinsaa tokko waan ta'eef asitti kun naan kun yoo negatiiva ta'e poozitiivaan ol darbaa, yoo negatiiva ta'e poozitiivaan, yoo poozitiiva ta'e immoo negatiivaan ol darba jechuudha. Naa ishiin kun. Kanaafuu asitti beeziin isaa 10 mitire. Kanaafuu negatiiva 3 kun poozitiivaan ol darbaa jechuudha asitti. Kanaafuu maal ta'a? Poozitiivaan yeroo ol dabarsitan negatiiva 4 ida'uu 3 meeqa ta'a? Negatiiva 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu asitti kan maal goona? Baay'isuu 10 paaworii
negatiiva 4 ida'uu 3 ishii kana akkamitti akka dhufe isinitti agarsiiseen jira. kiloogiraam per meetir kiubii ta'a. 2.7 baay'isuu 10 paaworii meeqa ta'a? negatiiva 1. Kana jechuun 10 paaworii negatiiva 1 ta'a mitiiree ishiin kun jechuudha. Yeroo warra arrestan jechuudha. Kana jechuun immoo 0.1 jechuudha. 10 paaworii negatiiva 1 jechuun walqixa 0.1 faana walqixa. Kanaafuu 2.7 baay'isuu 10 paaworii negatiiva 1 jechuun meeqadha? Yeroo waliin baay'istan 0.1 baay'isuu 2.7 meeqa ta'a? 0.27 ta'a jechuudha. Kanaafuu asitti maal goona? 0.27 kiloogiraama per meetir kiubii ta'a jechuudha. Kanaafuu rukkinni isaa kanadha jechuudha. Viidiyoo itti aanuun boqonnaa lamaan walitti deebina. Qabiyyee fi caasaa maatiree kan jedhuun jechuudha. Gaaffii qabdan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Nagaan naa turaa.